Hi guys, jirra jirtu akkam jirta? Fayyaa keessanii nuti nagaa jirra. Alima. Mira pe option Alima. Mira babla la manja tani meme. Alima. Mal te mubegi ya mal te. Alima kana koy muting goda. Alima kana biya isini Dubai injirti. Saati Dubai kulo kuma targaan kushina araba kesala bata jirti. jirtanii fayyuma keessa. Obboleessi si haadha ajjeese. Nu bira Obboleessummaan ishee. galataa waaqaa. Haadha ajjeesee kukkutee jira. guyyaa meeqaan booda reeffi haadha mana keessaa argamee inni to'annoo seeraa harka galee jira. Arsiina geellee jirti. Bal'aatu maal qabattee dhuftee jechuun keessaan hin oolu. Injirtuu gogoodhi tarras. Malas qabattee dhufteetani. Kan baay'ee tokko dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee kan nama Kanaafuu barsiisu. haadha kukkutee ajjeesee Biyya lafaa maal godhaniiti? mana mootummaa dhaqee dhiisaa jira. Lubbuu nagaa Atattamaan oolee tumbuliin akka ajjeefamu dhugaa akka sabaatti qofatu hin ta'in akka gandaatti qofatu hin ta'in akka namoomaatti Itoophiyaa guutuu irratti ka'ee namni kun akka innis malee fannifamuutu hin taane kukkutamee akka ajjeefamu irratti hojjechuu qabna. keenyatti argaa jirtanii Inni siin barbaadaa jirtu waan nama jibbisiisu namni haadha koo ajjeese kun haati koo akka qophaan qabbaramne innis hojjennaaf qabbaramu wanne hin eegamne jetti. Nummoo atuuma nama daamii keessa jirta. hin beeku dhugaa dubbachuudhaaf duraa wanta akkanaa kun Madaamiin ergaa iqaamarraa hojjette guyyaa naannoo keenyas bakka kamittuu wanni Ji'a lama. kun maaf akka ta'e mooje Madaamiitti dawwalee kee. salbaatitti Dawwaleetti laasee adaraa madaam jechuudha. akkasitti duute haati ani ilmoo ollaati na qorattee jechuudha. Ani ilmoo ollaati. Naannoo keenya nuti Habaatu. jirru kana jechuudha. Baatee ofitti fudhannaa jennaan an biyya biraan jira yeroon dhufe dubbannaa jette. Iddoo Sii kaballee fudhannaa jenne. ta'ee bishaan qaba. Amma madaamiin guddaa qaba. gaa dhufuu si nafu waan dandeenyu sappoorti gooneeni keessumaa yookiin namti jabaa tokko dhufuu si danda'a. Namni labbeen isaa labsi birii qaama madaamii. Amma isin jettu waa'ee qaamaas waa'ee maalii dhiisaati. Itti fayyadamanii Akka namni kun bashannanaaf jechuudha. Birrii asheessisanii mana seeraatti akka jalaan gadhiifamnee fi akka inni ajjeefamu barbaadde. Garamitti dubbanna. Dubbannaa. galgala jechuudha. Kaleessa Galgala badda. guyyaa sanbataa galgala maal godhu egaa yeroo baay'ee waan akkanaa mudamu dhugaan maaf akka ta'e garuu hin beeku dhugaa dubbachuudhaaf. Ani kaleessa soorrii barra hin bule osin hin jedhu dhugaa seetu dhugaa seetan. Innaa kaleessa mucayyoon kaleessa abbaan hin beekamne ture. Abbaan hin beekamne egaa mucayyoo ajjeesaniit maal godhu bishaanitti gatu jechuudha. Bishaan kun kaaree 70 kaaree meetira kiiloomeetira kaaree meetira moo akkamii? Fageenya isaa kaaree kiiloomeetira 79 kaaree miti kiiloomeetira jechuudha. Lukkuunatti ni hoo si maana tawaasaa qoyina qabda. Kazaa mucayyootan nuti tamaariidhaa jenna garuu guyyaa sanbataa halkan keessaa gara sa'a 7titti bajaajiin deemtu nageenya warri jiran hin jirani. Naannoo mana keenyarraa xiqquma daqiiqaa 2 hin deemnu jechuudha. Iddoo bishaanii kun nu bira. Amma miceetti ajjeesanii akkamii ajjeesasiisan morma ishii qalanii mormi ishii akkana ta'a xiqqumarra jira jechuudha. Kaleessa achi keessaa poolisii fuudhu jechuudha. Namatu argee mormi ishii xiqquma ishii warraa qaba. Xiqquma ishii jechuun irraa buugee morma qalanii ani kun nama ajaa'iba nama gizii kana dhugaa dubbachuudhaaf. Innaa qalanii bishaan kumtaala keessa godhanii bishaanitti darbanii deemanii ijoolleen achitti tukaandoo minaamina sana xalaniitu jira. Isaan achi jiranii mucayyoo xinnoo wayiiti bishaan waraawwattee maalidhaa kun kubbaadha moo maalii mataa namaatiin mul'ataa jette ijoollee sayitii yaamte ijoollee yaamtu. Ijoolleen xinnoo jajjabduudha ishiirra waan ta'eef kazaa ijoolleettiin poolisiitti dawalanii zabanyichaatti himanii zabanyaa poolisii yaame kazaa poolisoonni obaasanuu nama kaleessa abbaan irraa abamee mazagaajatu awwaale jechuudha. Amma mucattiin sun edaa amma yoo ragaanu namni tokkichi daa'ima mucumti kiyyallee sabsabaa baheetan magallee jechuudha. Sabsabaa akka baan hin himamee ganamaanii sabsabaa baanii har'a ka'uu jiranuu abbaan mucayyoo argamee jira asaasaa jiranii. Asaasaa adaadaa bira uftee adaadaa bira as dhufte abbaan fa'aa jira jedhame
asaasaa adaadaa bira uftee adaadaan sun ajjeestee kana goote adaadaa jechuudha. Obboleetti abbaati abbaa micayyoo duutee jechuudha. Inna ajjeestee maal goote namatti kennitee reeffa gachisiistee balbala qollofattee badde ishiin. Ammayyoo tokkomaa abbaan achii tokkomee ganda kuwa lama naannoo akkanaatitti galtii mana akkanaa jiree tokkumnaaf poolisoonni osoo haqanii maaliif namni kun hin bada jedhanii yookaan balbala qollofattee ijoollee ishii guurrattee badde. Mee ilaala miciyyoon tun barattuudha ganaa waggaa 20 jiran barattuudha. Adaadaa bira asuftee asaasa adaadaa bira asasallaa dufteeti asitti qaltee ani maal akka irraa argattu garuu hin beeku dhugaa. Kuni garuu ani miciyyoon waggaa 20 waa ishii gootillee hin jedhu ani yoo warraan ingirii warraa walitti bu'isaa hoo qabaatan. Garuu kun warraanis qabaata akka warraa warrumaa fixatu malee ganaa kichuu kuttee dhugaa dubbachuudhaaf morma qaltee morma ani ishiitis ofii ishiitii gootee nama goosistee garuu hin beekamu abbaa godhee. Egaa ishiin ammaaf baddee jirti mana qolloftee baate jedhanii manni qulfiidha. Inni bamtee poolisoonni immoo naannoo eegaa jiranii. Innaa waan akkanaati deemaa jira bara maaltu dhufu amma miidiyaa irratti yoo ilaalu tiiktook irratti viidiyoo kana laala jalqaba irratti laala viidiyoo kana. Nageellee Arsiitti ilmi haadha qalee harka irraa muree ruka irraa muree kukkutee mana keessa awwaalee akka hin argamne. Mee ilaala akka ishiin hin argamne mana keessa awwaala. Kunis immoo tunis ajjeestee morma irraa kutteeti akka ishiin hin mul'anne bishaanitti gatte. Bishaanitti gatteenna bishaan waan immoo rabbiin ishiin ganne ishii baasee jira argamte lubbuun ishee osoo argamuu baattee eessatte yookiin na biraa simbiratti dhufuuf na biraa baate jechuuf ka'a. Amma garuu du'aan ishee argamee jira. Egaa ishiin immoo osoo hojii kan harka keessa qabaachuu baattee hin badduu turte. Amma garuu harka waan kee inni harka waan keessaa qabduuf kaatee baddina dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee ulfaata dhugaa baay'ee. Ani kan lubbuu namni waan namni baasu kan ani dhugaa dubbachuudhaaf namni maal akka ta'aa jiru eessatti akka deemaa jiru dhugaan ulfaata. Na kana ilmis haati guddistee abbaa malee xaartee guddistee asiin geessee gana amma bakka guddatee haadhasaa xoorutti bakka guddatee haadha harka qabutti haadhasaa qalee awwaala. Maali barre akkana? Ishii garamti deemaa jira biyyi keenya dhugaa dubbachuudhaaf jiraachuun nama jibbisiisa. Duraan alagaatu alaa ofee ol ajjeesaa jira amma manuma keessaa garuu bara uumaa waan ta'eef akkuma egaa tumbiitiin dubbate. Haati ilmoo du'aaf dabarsitee kennite akkuma jedhame sani egaa bara santu dhufaa jira kaannaa keessan Itoophiyaa yaada dhugaa dubbachuudha. Ani kaleessa suurri nan qabin hin bule maaliif argee jechuudha bakka yoo reeffa si keessa bahu nan argee baay'ee tokko nama jibbisiisa dhugaa baay'ee jechuudha. Ani kana gam jiraataniif akkan akka godhan bichaan naaf galuu dide dhugaa dubbachuudha. Akkasii sagalee isinitti dheeressu. Nama jibbisiisa garuu biyya keenya nagaa haa godhu nagaa kaadda bakka dhugaan beeku Itoophiyaan garamitti akka deemaa jirtu ani macarashaa maal akka taatu bichaa I don't know hin beeku dhugaa dubbachuudhaaf maala eessatti akka deemaa jirtu kinu bakka ilmi haadha ofiititti deebi'ee ajjeesu obboleettiin obboleettii ajjeesu sanirraan obboleessi niitii obboleettiitti galuu obboleessi waan dubbatan hin jiru kana dhugaa dubbachuudhaaf amma ilmi durbeeni niitii eessumaatitti gala. Obboleessi niitii obboleessa asitti gala. Walirraa fu'atu maaliin jiraa bar garmalee yaa rabbii. Itoophiyaa teenya bichaa waan naa yaadatu inni samii lafa uume bichaa naa yaadatu dhugaa baay'ee tokko nama jibbisiisa. Viidiyoo isinitti dheeressu nagaa naa taasinan jaaladha. Baay'ee.